Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baasii waraanaa Ameerikaan Iraan irratti banteen dabalaa dhufe haguuguuf biyyoonni Arabaa deeggarsa maallaqaa akka taasisan gaafachuuf yaada qabaachuu White House beeksisee jira. Waldhabdeen kun guyyaa 31ffaa isaa kan seene yoo ta'u, hanga ammatti baasii doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu gaafachuun dinagdee fi qabeenya Ameerikaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Akka dubbiimtuun pirezidaantichaa Kaaroliinaa Liyaavit ibsanitti tarkaanfiin Tiraamp deeggarsa maallaqaa biyyoota Arabaa irraa barbaadu kun haala waraanaa galoo galaanaa bara 1990 waliin kan wal fakkaatudha jedhamee jira. Yeroo sanatti michoonni Ameerikaa hojii waraanaa deeggaruuf doolaara biliyoona 54 maallaqa har'aatiin biliyoona 134 ta'uu walitti qabanii kan turan yoo ta'u, haala waraana kanaatiin wal qabatee gama lameeninuu gaafiin adda addaa ka'aa jira. Yaada kennitoota mirgaa kan ta'an Zeen Hanniitii waliigalteen dhukaasa dhaabuu kamiyyuu Iraan baasii waraanaa boba'aadhaan akka kafaltu dirqisiisuu qaba jechuun dubbatee jira. Faallaa kanaatiin Iraan miidhaa waraana kanaan irra gaheef Ameerikaa irraa beenyaa kan gaafate yoo ta'u, haaloo ba'uufis iddoowwan danda'a Ameerikaa baha giddu galeessaa keessatti argaman irratti haleellaa diroonii fi misaa'ilaa raawwattee jirti. Baasiin maallaqa waraana kanaa yeroo irraa gara yerootti saffisaan dabalaa dhufuunis yaaddoo uumee jira. Gabaasni miidiyaalee Ameerikaa akka agarsiisutti guyyoota 6 jalqabaa keessatti doolaarri biliyoona 10.3 kan bahe yoo ta'u, guyyaa 12ffaatti gara doolaara biliyoona 16.5tti ol guddatee jiraachuu gabaasni kun ifoomsee jira. Waraanni kun ji'a lammaffaa isaa seenuu hordofee White House hojii waraanaa itti fufsiisuu fi meeshaa waraanaa guutuuf maallaqa dabalataa doolaara biliyoona 200 mana marii koongirensii gaafachaa jira. Dhiibbaan waldhabdee kanaa gabaa anniisaa addunyaa irratti rifaatuu guddaa uumee kan jiru yoo ta'u, gatiin boba'aa addunyaa dabaluu isaatiin gatiin benziilaa biyya Ameerikaa keessatti gaalooniin tokko gara doolaara 3.99tti ol guddachuun gatii yeroo nagaa irra doolaara tokkoon caalee argamee jira. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp dhiibbaan diinagdee yeroo gabaabaa kun galma yeroo dheeraa humna Iraan laaffisuuf yaadame isa sirriiti jechuun dubbatu. Waraanni kun akkuma itti fufetti dhiibbaan inni diinagdee fi ji'oopolitikaa addunyaa irratti qabu caalatti ifa ta'aa dhufee jira. Gaafiin deeggarsa maallaqa biyyoota Arabaaf dhiyaachuuf jedhu kun gahee biyyoonni naannichaa waldhabdee amma deemaa jiru keessatti qabanii fi dhiibbaa inni tasgabbii addunyaa fuulduraa irratti qabuuf gaafii fi yaaddoo guddaa uumee jira.